karaa sagantaa keenya itti aantu seenna. Sagantaan keenya itti aantu isaarraa waa'ee Eertiraa irraa haga Tigraayiif akkasuma Ijiptiiti. Leencichi Oromoo abbaan malaa bichuun warra jinni jirtullee namarraa kaasaa beektan. Goda keessa illee jinni kaasa leenci Oromoodha. Dhiyoo kana muummichi ministeeraa waa'ee Asmaraa irraa dubbatanii fi siyaasa forqii akka gaafa jalqaba gara Itoophiyaa fidan Asabiin nuti waliin qoodamna yookaan asabteen dhaabbichuun jedhee kaasee kuni siyaasa forqii bakka inni dhokatee masaraa mootummaa keessaa bahee bakka biraatti baqatee ture eessa jiraata warri Asmaraa dhabanii turan. Warri Asmaraa jirus dhabanii turan. Haa ta'u siyaasa forqii yeroo dhaabbichuun akka paarlaamaa gubbaatti akka achi utaale Ijiptiin uf dhaye. Sababaan inni Ijipti dhaqeen Ijipti muuziyeemii Ijiptiyaan jedhan Ijipshiyaan yookaan jedhan eebbisuu deemuu jirti. Affeerraa asirratti waamame jedhama jechuudha. Haa taatu guyyaa 5 bakka san dhaqee amma oduun takka jirtu jira tun hin qulqulloofne ta'e jettaniin dabarsinaa isinillee garuu namootuma amanamoo irraa argadhe haa ta'u ammoo hagammatti bakka biraa irraa bakka koonfarmii godhu sadaffaa irraa arganne bakka 2 argadhe sirrii jedhama. Dhukkubsatee hospitaala seeni onneedhaan jedhanii namoonni gariin inumaa akkuma Mallas Zeenaawiidhaa rifaatoo abbichuu rifachiiseenii akkuma Mallas Zeenaawii gara biyyaa hin deebi'u kan jedhu deemaa jiranii onnee dhukkubsatee hospitaala onneedhaa kan maqaa isaallee Daar Alfaa jedhan seenee jira. Achiillee ammoo bakka eebbaa muuziyeemii kanatti argachuudhaaf ni bahaa malaan gartee akkaataa fayyaa isaa irratti dhiibbaa hin qabne kan jedhu deemaa jira jechuudha. Namoonni gartee viidiyoon illee gargaarsanii baasanii jira kana akkasi fudhaa kaanii itti dhufnee agarra. Kan biraa immoo sababni inni achi dhaqetti eegachi dhaqee wanni namticha Gibxii wajjin haasayanii na gargaarii badee salphadhee'an karaa sadiin duulli guddaan nabbanamee jira. Itoophiyaa ofirraa qolachuu hin danda'u yoo ati na cinaan dhaabbanne ani na sodaachisan see malee karaa kana dhufan hin seene kan jedhu kaleessee mootummaan Gibxii illee si wajjin dhaabbadha jedhee deebiseefi jedhama. Kun ammoo waan kana keessatti harka karaa araaraa akkaataa itti mootummaa Itoophiyaa wajjin ittiin gartee araaramuu danda'u irrattis naadala akka jedhus kaleesseedhani. Qabxiileen ammatti iftuun gabbaatti tagartee mul'atte Gibxiin na gargaarii hin danda'u mootummaa kana kan jedhu kaa'ee. Kun ammoo akkuma isin beektani kaawoliin dalagaa turanii namni duubaa dhiibee akkas godhi jedhuun namni baajata baasee waan hundaa dalagaa dhiibaa ture isa jechuudha. Mootummaa Gibxiiti. Abdul Fattah Siisii illee rifaatuu guddootu itti dhaga'amee jiran jechuudha. Maalirraa akkaataa mootummaan Itoophiyaa osoo isaan hin beekin lafa istiraateejii guutuu qabatee fi meeshaa mootummaa Itoophiyaa hidhatee fi akkasuma wanni isaan rifachiise biraa namni jeneraal Yohaannis Gabra Masqal jedhan namni kun gaafa lola Tigraay san jeneraal ta'uu isaanii addan baafanne Yohaannis Gabra Masqal namni jedhan kun jeneraala TPLF ti. Nama gaafa TPLF mootummaa Itoophiyaa duultes gama mootummaa abbichuu dhaabbate ardhammoo waan jedhe amma achi shaabiyaa yoo isiin lola deebitu taate morma murraa jedhe jechuudha. Tunis mardoo guddoo itti taate sababni shaabiyaan hadhaa gana kaatee waan keenya irra nu dubbattee fi yakkoota kalee dalagame wanna hedduu gartee biyya tana ciruu irratti dalagaa turanii gaafa isiin dheengadda dhuftee kaballee gadhiifne amma kaballee garta akka kabaluu osoo hin taane mormarraa murra akkasi beeka. Ilmaan Tigraay yoo ilmaan shaabiyaa yoo dhuftan taate lolaaf dhufna jettan taate mataa irraa muruu qabna jedhee kaa'e namni kuni ammatti waraana raayyaa ittisa keessa hin jiranii garuu yoo karasaas dhadha'u jettu taate annama daangaa san lafa san lolchiisu waan hundarra muuxannoo qabu ganama san nam tokko osoo hin gaafanne gara dirree lolaa seenaa yoo seene ammoo shaabiyaa mormarraa murree awwaallu malee hin deebinu ka jedhe kaa'e jechuudha. Mardoon kun guutuun siyaasa forqii achi dhaqqabaa jirti. Kun Dabra Tsiyoon fa'aa fi warroonni paartiileen TPLF kaleessaa kan inni ijaaree lafa kaa'e shaneeffaannoon akkasuma hunda isaanii biraallee mardootu dhaqqabe jechuudha. Mardoon dhaqqabde humnoota isaan ijaaran shanshalata waliigala naannolee Oromiyaa keessatti warri garii waan kana quban qabdanii baalee bareedduu sammara keessatti fidanii ijaaranii turanii baalee kaa biyya dhiiraatii faannoo ni qulqulleessite jechuudha. Arsii keessatti akka gaarii ijaaranii jiranii Arsii keessaallee morma muraa jiranii jechuudha. Akkasuma hagar argi harkisanii fidanii jiranii karaa Dirdhawaa maal jedhan kanaanii akkasuma gartee Jijjigaa kana keessaanis
bakki na qabsiisin hin jiru jechuudha dhiirri daalotiin. Bara wanni nurra dalagaa turan laafa seetaniisin. Warri gartee ka ebaluun keessan faati qabsaa'onni keessanii jagnoonni isin nuuf faarsitanii deemtan bar adda bar ufii dadhabanii irraa banii bar faannoo kanaa miti ganda qabalee teenna guutuu Oromiyaan namni bulchuuf duraaf faannoo dhajaniiti ijaaranii deemanii jechuudha. Kanaaf warri kunniin keessaayyuu faannoon jechuudha. Caasaan faannoo kan Oromiyaa keessa jiru keessaayyuu gartee Arsii lixaa naannoo amma amantiin kaasuu deeman kanneen keessatti warri ajaja kennu magaalaa keessa taa'ee warri gartee magaalaa Finfinnee keessaa ajaja kennu warri gartee magaalaa Dirdhawaa keessaa Adaamaa keessaa Shaashamannee bakka hunda jechuudha. Lafti isaan hiddatti ijaaranii yaa Oromooti yaa saba ko Oromoo wallahi Oromoon tun uummata ajaa'ibaati bara. Hanqara Oromoo yoo jedhani Oromoo si amarsiitu aadaa Oromoo keessa jira akka malee Oromoo keessa jira. Oromoon namni aayyoo fuudhee hunduu abbaa kiyyaa jetti. Namni aayyoo fuudhee hunduu abbaa kiyya gudeedaatii jetti. Abbaa gudeedaa waa akkattee jechuudha bara. Namni aayyoo fuudhee hunduu abbaa kiyya yoo jedhe abbaa. Warri garii abbaa buddeenaa jedhami. Maaliif kan isin hin jedhe beektu? Wanni amma hidda kana gaffageessee fuudhee fannisee deemuun waan ajaa'ibaa tokko namni naa erge. Amanuu dadhabee ammoo inni amansiisee dhufte. Liistii namoota an ebalu yoo jedhe Mustafa maraata ati naan jettu. Abbaa qabeenyaa ministeera ebalu bara. Warroonni adda kallattiidhaan faannoo haga rasaasaaf nyaataaf information waan hunda ganda ofii makiinaa ofiitiin fuudhee bulchee deemu. Ganda kiyya kee guutuu keessa. Garuu yoo waan kana ebalu jette I don't know akkam akka taanu hin beeku. Oromoon akka jirtutti adaanu martinuu Tigiree yookaan Amaaraa ofiin jetta jechuudha. Osoo ebalu siin jedhe adaanu martinuu maal jetta beekta? Adaanuti Oromoo miti. Maaliif ka ebaluu kan kee? Ebaluun fa'aa bara nama gariin dhaabbichuu bira jira quba itti qabdaatti. Wallaahi oppiidiyoo kana itti aanatti. Inni oppiidiyoo miti. Amaara qulqullu warra afaan tokko amantii tokko aadaa tokkooti. Garii musliima bara. Warra garii agarta. Qulqullu warra dhagabrasoo waliin jiru. Kanaaf wanni isin jechuu barbaadu maali beektu? Gali jennaa irbeen looniif galteedha. Yakki guutuun Oromoo maa dhufe beektu isin? Yakki kun guutuun hattuu Oromoo hattee achisiisaa turte keessaayyuu Hayila Sillaasee irraa waan amma argadhee allaale nam tokko liistii isaa maqaa naa kennan. Waan abbaan isaa dalagaa ture akaakoon dalagaa turee fi abbaan dalagaa ture nam guddaa nam barumsa qabu horiillee qabaa baangollee qaba. Abbaallee waliin naa kennan waan abbaan dalagaa ture. Naannoo Tuulamaa kan akka inni itti garafee bar nama jajjaba jedhan kana dhaqee kabalaaf dhiitichoodhaan garafee ari'a waraana fudhatee deemee Hayila Sillaasee Gaabillaasee abbaan isaa. Mangistuu Hayilemaariyaam keessa illee akkas godhaa ture. Mangistuu Hayilemaariyaam keessa gurbaan isaa baratee kutaa 12 ga'e. Yeroo yuunivarsiitii seenee yeroo isaa iskoolashiippii argate. Seelee amma bakka qabeenya illee qaba guddaa jira. Namni wayyaanee wajjin nama keenya buqqisaa ture isa. Amma nama sayyoo dhufe namni guutuun kutaan Oromiyaa guutuun amantiin guutuun isa laattiif. Waan inni jedhamu jalaan ka'u mootummaa biratti illee dhaabbichuudhaan. Garuu inni dalagu namni faannoo asii achiin fuudhee deemuun isa. Ijoollee shanee waan jedhuun tonneen bututtuu namni kun naa kenne mataan isaa nama shanee keessa ture amma ta'uu batees deebi'e nama shanee wajjin waa hunda loojistiikii waa hunda dalagu. Waan ofii dalagaa waliin ture bara. Warra mootummaa geessite Mustafa atuu hin dubbatin yoo qabi ilaali. Taa'i yoo mee waan kana deemi ilaali. Ebaluun beektaa akkami beekta akkanatti akkasii mila kunoo akkana. Maal jetta dubbii garii beektaa? Waan garii waan gootu beektaa? Asiin dura agama biyya ture kana keessa waa isinii himaan. Information fedhee yoo arge garii information guddaa yoo arge. Namoota jira nama sanii yoo kenne malee liqimsee hadhisee ta'an. Hedduu ka'an wanni gurguddaan na bira dhufte fuudhee hadhisee ta'an information xiqqi na bira dhufu. Namoonni yeroo waa argan na biras darbatan. Gariin beektaa ittiin baddu yoo feetonni godhe ammoo si balleessi nama garii jira namni jagni wallahi dhiira. Abboo Mustafa yoo waan kana gabbaaftee itti baddeetti dhiiste yoo dandeetti gara ofirraa achi darbi ammoo tana jiraa jedha. Namni gariin fayyadamu fi fuudhee waan hunda tarreessee fuudhee nu as darbata. Ni beektaa warri sooshaal miidiyaa gubbaa jirtan. Marraa 3-4 fuudhee waajjira mootummaa kanaan dhaqe namoota biraan. Alhamdulillah namatti kallee baratee ani siyaasa keessa turuun na fayyadde. Yeroo ibaluu faate akkana dalaganii wanni kun akkana jedheen
fuula bakkaa garagala nama garii. Yoo inni diimaa ta'e boqoo isaa tana diimattee dhiiga fakkaattu agarta. Namni garii rifatee eessa fudhate waan kana siin jedha. Barmaali wanni kun silaa informeeshinii argatee gammadaami. Amma maal si jedhama irra beektaa nama mukatti bira geesse. Abboo kijiba wanni kun. Ati eessaaf fidde si lolayyu. Olola akkanaa kan akkamitti oofta akkam jettaan atam. Mi akkami fiddate eessaa fuute. Maaliif namtichi waliin jiraa biradha nama hedduu itti dhaqee yeroo inni nama naan jedhe jira. Obbo Mustafaan akka malee si kabajaa si jaaladha. Wanni ati deemtuun kun ibiddaa dhiisii naan jedhe. Bara dubbatte kuni ila kunooti bara kan hin beekaa jeen keessan ila kunooti bara kama beeku fide inni kun jirti moo hin jirtu gaafadhu dhiis. Maayi waan naan jedhe abbaa ofirraa deemi ilmaan ta'e guddifadhu. Muddamee maal godhe itti dhiisin dhiibne kabiraa bira geessan mallee. Dubbii maa baatu qaama gaddii daggadaa baatu. Yeroo an kana bira geesse maal jedhe? Oo lakki waan gootu dhimmi kun kalaalu ibalu biraan isa biraatti hin dhufe qara. Ibaluun bira geessi naan jedhe. Kuni maaliif jedha ni beeka. Kun nama qulqulluu nama beeku qulqulluu ni beeka. Eegasii maal naan jedhe turree yeroo biraa waan akkasii kana osoo beektu gootaati naan jedhe. Maaliif jedheen? Ani hin beeka bare. Maaliif jennaan atamma nama kana ana amantaa naan jedhe. Eegaan akka biraatti na amantaa naan jedhe. Sin amanuu jedheen. Eegaan amanne waan gootu nama waa ittiin tullee laalladhu. Nama itti waa fiddullee laalladhu. Namni dantaa ofii malee takka biyyaa iyyitu kana ati meebi Ameerikaa jirtaaf akkas ta'uu maal taanaan jedhe waan nurraan fudhanne waajjira keenya keessa. Namni barbirrii 100,000 itti kennite amma tana ilmoo ta'e qalii yoo jettee inni qalaa beektaa naan jedhe ilmoo isaa jaartii tan ta'e hiikee yoo akka hiiku beektaa naan jedhe 100,000 qofa. Wanni as taa'uuf namni kun biyya dalaguufi naan jedhe dhugaa isaatti nama kanatu akka gaariin na amansiisee dhibbatti na gorsellee. Nama gabaabduutu biyyaaf dalagaa jira naan jedhe ilaal warratti ilaaltu nama gabaabaa. Namni lubbuu fi kenneen akka itti jirru beektan beektu naan jedhe. Bar ofirraa baanee warri dura taa'u kana baloo jennaan yeroo gadi jedhee teenneetu bagarte. Ufi murteessineeti yaada gaafii gaafan. Maaliin waajjira keessa ka jiru shanii waliin osoo dalagan ijoollee kennaami naan jedhe. Ibara ijoollee teenna ni beekna gandesii waa maraa beennaa namni dhawaa ol godhe kun boru akka turraa kafalatu beekaadha. Bardiidhan hin beekne warra kunnuu gartee shaabiyaa fi faannoo wajjin dalagaa uummanni mallaqa jedhe gartee. Nama namaan ijaaranii xaxanii ijaaranii waa godhanii dhiisii naan jedhe. Kanaaf Oromoo maal jisin jechuu barbaadee wanni as dhuftanii waan biriifi miti. Nuti Oromoon takkaa saba keenyaaf hin dalanne. Garaa keenyaan malee. Nuti Oromoon takkaa waliin hin dhaabbanne diina waliin malee. Nuti Oromoon takkaa hayyuu keenyaaf jagna keenya waliin hin dhaabbanne. Silaa gartee Taaddasaa Jeneraal Tameettis warri kun waan gaaraa keessa deemaa lolan. Jeneraal Taaddasaa Birruu magaalaa Finfinnee osoo uummanni Oromoo hagana ga'u kun jiru magaalaa Finfinnee jagnoota kaawwan xaranii jalaa akka nama muka damee irraa ciruutii ciranii bar isallee nyaatani magaalaa keessatti. Maaliif Jeneraal Taaddasaa Birruu Oromoo qulqulluu waan ta'eef osoo Jeneraal Taaddasaa Birruu gaafas tuqaa wayii qabaate Oromoo maa ta'ee Oromoo gandaa ilma tuulamaa qofa ta'ee tuulama qofa galee bar waliin dhaabbatanii beektu san. Yoo atachi bal'attee kasabaa ati taate wallahi nyaattamte. Oromoo jettee Oromoo hin deemne Oromoo afaaniitti miti. Afaaniin Oromoo jetta. Waa tokko isin hima dhiifama illee naa godha. Dhaabuma keessa waan namu tatti isin hima. Ni jiran na dhagan. Ani gartee haqa tana kiyyaa fi keennaallee gartee dhugaa irratti gartee achi baatu hin jirtu. Kibba ture. Booranaaf Gujii ture. Baale dhufee Baale irraa Somaalee bu'e. Yeroo Somaalee buune ni jiran na dhagaa warri kun amma hogganoota. Nama hoogganaa sadii na ergan. Maal jedhanii? Abboo hoogganaa ebaluu kanaa waliin waa dalaguu dhiisinaan jedhan. Maal? Inni baroorraa ganda akkasiiti. Wallaahi isaanis na dhagaanii yoo jecha tan anki rabbiin jannata ofii gartee jannata ofii naaseen sollaa akkasii ni kadhaa. Hadda isin dura taa'ee waa godhaaf. Abboo Oromoo baanee mi? Dubbiin siin galtu ati. Barooroo waliin bar bishaan corroqa dhundee yaa'aa jirra. Warra guyyaa san irraa naxamadee haga dhammaqaa saniif. Garuu waan isin ajaa'ibu beektanii maaliif akkasuma beektu isaan nama warra sanii salaatan namoonni akkas sanaa jedhan wallaahi isaan nama irraa na dhoogan kanaa ni salaatan maaliif na dhoogan beektu lafaa dhufa ilma xiqqaa yeroo san bara yeroo san akka ammaatu waallee addanaan baane xiqqaan jirtanii yeroo dardarummaa kana beektanii dhala dhugaa addan baafattanii isiniin fiiddiyoon arsoo ijoollummaa of duuba gaddeeme eessa dhaqa beektanii ganna takkaaf lama irraa eegala waan sirnaa tana silaa taa'ee waa hunda safuurraa waa hundarraa fagaadhe garuu yeroo san saree namni gartee bara dardaraa sareen bakkuma argitee waa oolatti
namni isarra gootaa hin jiru, beekaan hin jiru, bakka hundaa humnaan asumaachoo na dhabees xalxalxal jedhaa galtuufitti. Akkas waan tureefi kam akkasiisan dubbiin tun na butte. Eegas yoo an deebee ilaalu eega bultee waa gartaa yoo allaalu warri irraa na dhorku achiran ittuma deebee gaafadhe. Maal jedheeni abboo ofii waliin jirtan ana maana dhorgitan jennaani ati nu waa hubannee jirraati waan hubattuu jenna. Dubbiin ammoo akkasii miti. Bada mucaan kun lafaa dhufaadhaa ol bahee guddatee bakka ta'an nu bira ol taraa wayii narra shakkame. Eegas argee bara.